السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kii kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maras naa gahu. Egaa daawwattootaan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti waneen isin barsiisu haala kaardii gara Itoophiyaadhaa maatii keessaniif erguu dandeessaniin isin barsiisa. Kaardii yookiin bittaaqaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all kan jettu irra fayyadaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share godhaadha namoota baay'ee biraan dhufaadha. Egaa kanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli kaardii yookiin bittaaqaa maatii keessaniif gara biyyaadhaa erguu dandeessan jechuudha. Mana bilbilaa keessatti dhuftanii najma 1 3 4 murabbaa ookee kilik gootu. Achi booda haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fidee sadaffaa irratti kilik gootan jechuudha. Internaashinaal kaje kun 3 dhootaniiti seendii gootu. Achi booda haala kanaan doolaa hedduu isiniif baasa. Namoonni gochuu qabdan jechuudha isin 9 barreessuu qabdan asirratti. Akka inni Itoophiyaa isiniif fidu jechuudha. Amma kana keessa Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Paakistaanii, Afgaanistaanii, Baangilaadesh kana kanatti dhufe jechuudha. Amma inni akka Itoophiyaa isiniif fidu 9 gootaniiti seendii gootan. Achi booda haala kanaan Itoophiyaan 21 irratti argamti jechuudha. Kun asirratti 21 barreessitan. Achi booda seendii kilik gootu. Achi booda haala kanaan isinii fidan malee yeroo haala kanaan isinii fide kan awwalaa bir 50 lamaffaan ammoo bira 100 Itoophiyaadha. Sadaffaan ammoo bira 250 afuraffaan 500 erguu dandeessan. Kana ol erguu hin dandeessan jechuudha. Yookiin kanaa gadi erguu hin dandeessan jechuudha isinii galee. Bir 50 yookiin bira 100 yookiin bira 250 yookiin 500 erguu dandeessan jechuudha. Kanaa gadiis kanaa oliis erguu hin dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani 50 kanaa erguuti. Tokko dheetana seendii godha. Achi booda asirratti amma lakkoofsa maatii keessanii barreessan jechuudha. Lakkoofsa erguu fi barbaadesan jechuudha isinii galee. Nama kiyyaa barreessu. Achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa maatii keessanii barreessan jechuudha. 25 irraa kan kaaftanii barreessuu qabdan jechuudha. Achi booda seendii kilik gootu. Achi booda haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fide bir 50 kan ta'u riyaala 12 fi halaalaa 5 jechuudha isinii galee. Amma yoo akkasitti yeroo erguu barbaadan jechuudha. Tokko dhootaniiti yesii kilik gootan jechuudha. Yoo immoo hin barbaanne noo gootanii seendii gootan jechuudha isinii galee. Ana fakkeenyaaf tokko dhaheetan yoon erguu barbaada jechuudha seendii godhaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa nama waan irraan qabneef irraan qabdu jechaa jira jechuudha. Haala kanaan erguu dandeessan jechuudha maatii keessanii kaardii jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeesan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Viidiyoo keenya namni baay'een erga kan raafaadamu like share gootanii namoota baay'ee biraan gahuun dagatinadha. Barumsa birootiin eegalutti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.